Harka fuunee akkam jirtu, nagaa jirtu. Har'aan tana deebii ministeerii bara 2018 paartii 2 eegalee jirra. Sabskiraayibii gochuu hin dagatinaadha. Sabskiraayibii chaanalii kana godhaadha. Namni tokko sabskiraayib hin goone. Kanaafuu har'aan tana gaaffii 11 irraa eegalla. Gaaffii 11ffatti haaseenu. 11ffaa Orgaanizimoota armaan gadii keessaa bidoolee bishaanoo keessa kan jiraatu kami? A. Bullaallaa B. Joobira C. Simbira D. Qurxummii jedha. Kanaafuu deebisaan isaa D'a ta'a. D'n maali? Qurxummii. Gaaffii 12ffaa Pilaaneetota armaan gadii keessaa boca killee fakkaatu obboleettii isfeerooidii qabu kami? A. Maarsii B. Juupiter C. Lafa D. Veenas. Kanaafuu isfeerooidii obboleettii kan qabu lafaan ja'a. Kanaafuu deebisaan isaa C ta'an ja'a. Hara gaaffii 13ffaa seennu. Barattuun tokko daree keessa halkan dhuma teessu irraa kallattii gara fuulduraatti dhuftee sochiin kun sochii akkamiiti jedha. A. Sochii geengoo B. Sochii martoo C. Sochii hollannaa D. Sochii daandii sirrii. Kanaafuu barattuun sun teessoo bakka tana teessurraa gara fuulduraa yoomuu dhuftu sochii kallattii ta'a jechuudha. Kanaafuu deebisaan isaa D'dha. Gaaffii 14ffaa kanneen armaan gadii keessaa akaakuu anniisaa miti. Tokko akaakuu anniisaa miti. Tokko akaakuu anniisaa miti jedha. A. Anniisa sochii B. Anniisa kuufamaa C. Anniisa gitaa D. Anniisa ho'aa jedha. Kanaafuu anniisa sochii sirrii, anniisa kuufamaa sirrii, anniisa gitaa sirrii miti. Anniisa ho'aa sirrii jira. Kanaafuu C. Anniisa gitaa ta'a. Miti kan jedha. Gaaffii 15ffaa wanti hanga maa qabu tokko ol darbatamee gara lafaatti gadi kufe. Sochiin kun sochii sababa humna daash kan uumamedha. A. Rigata B. Caleeddaa C. Harkisa dachee D. Gitaan jedha. Kanaafuu deebisaan isaa harkisa dachee ta'a. Deebisaan isaa C'dha. Gaaffii 16ffaa fakkiin baqaanota lafaa ibsu gaditti mul'atu irraa baqaanni biyyee lafa 82% qabu kami? Asirratti fakkii kanarra yommuu ilaaltan 82%n asiin A'dha. Bakki tun A'dha. Bakki tun immoo B'dha. Bakki tun immoo C'dha. Bakki tun immoo D'dha jedha. Kanaafuu as keessa bakka kamitti 82%n argamaa baqaana lafa kam keessatti? A. Baqaana kana keessatti B. Baqaana kana keessatti C. Baqaana kana keessatti D. Baqaana kana keessatti jedha. Kanaafuu deebisaan isaa A. Baqaana kana keessatti ta'a. Kuni baqaana 92 qaba. Kuni immoo 82 qaba. Kanaafuu B'dha ta'a. Deebisaan isaa A'dha jechuudha. Gaaffii 17ffaa kanneen armaan gadii keessaa tokko madda anniisaa haaromfamuudha. A. Boba'aa B. Albuuda C. Cilee D. Anniisa aduu jedha. Kanaafuu deebisaan isaa boba'aa ta'a. A'dha ta'a. Deebisaan isaa albuudni hin haaromfamu. Cileenis hin haaromfamu. Cileen amala keemikaalaa qaba. Boba'aan immoo amala fiizikaalaa qaba. Albuudnis amala keemikaalaa qaba. Hara saniin haa ilaalluu jechuudha. Fayyaafiyaan akka fakkeenyatti kasinii fudhadhee jechuudha. Gaaffii 18ffaa Gaafiin 18ffaa maalidha? Namni muka qoraanii sassaabuun tokko muka bakka afuritti caccabsees gochi caccabsuu muka kana maal agarsiisa?
A. Taatee humnaa. B. Taatee dalagaa. C. Taatee sochii. D. Taatee aangoo jedha. Kanaafuu taatee humnaa ta'a. Taatee dalagaa fi taatee humnaatu wal isin jalaa dhahaa, garuu taatee dalagaa kan wanni jedhamu hin jiru. Taatee humnaati. Humna qabaattu malee muka san caccabsuu hin dandeessu. Kanaafi taatee humnaa ta'a jechuudha. Kara gaaffii 19ffaa seenu. Kanneen armaan gadii keessaa qaamolee safartamoo fiizikaala bu'uura ta'e kamii? A. Qabee. B. Rukkina. C. Hanga. D. Bal'ina. Kanaafuu deebisaan isaa hanga jechuudha. Kun qaamolee safartamoo bu'uuraa miti. Qaamolee safartamoo bu'uuraatii miti. Qaamolee safartamoo bu'uuraa kan ta'e as keessaa hanga qofaa hin jedhamu. Gaaffii 20ffaatti haa seennuu fi gaaffii dhumaa paartii 2ffaati. Sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Kutaalee qaama atoomii keessaa niwukilaasii keessatti argamu kami? Niwukilaasiin keessatti kan argamu kamii jedha? A. Elektiroonii. B. Niwutiroonii fi pirootoonii. C. Elektiroonii fi pirootoonii. D. Sheelii jedha. Kana akkuma salphatti ni deebisuu dandeessaniif B. Niwutiroonii fi pirootoonii jedha. Kanaafuu sabskiraayib gochuu hin dagatinaadha. Chaanaalii kiyya sabskiraayib godhaadha. Laayik illee godhaadha. Akka saayibootan keessanii ga'uuf sheer gochuu hin dagatinaa. Sheer godhaadha.